Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shama hari kafune kabajamtoota fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo kakkaalii dila addunyaa irratti argamtan kabajaa fi jaalalli kiyya bakkuma isin jirtanitti isin bira haa qaqqabu isiniin jecha egaa har'as qophii tokkoon walitti deebinee jirra. Waliigalteen tibba kana daangaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi godina addaa naannawaa Finfinnee ilaalchisee murteewwan dabarfamee fi akkasumas hayyoonni ija kamiin ilaalaa jiru murtii dabarfame kana kan jedhu isin biraan ga'u tayaa ani qopheessan qophichaa Amiin Awwalii hanga dhuma qophii kiyyaatti turtii gaarii. Waliigalteen tibba kana daangaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi godina addaa naannawaa Finfinnee ilaalchisee murteewwan to'ataa saamichaa fi lafa ergama guddaa of duubaa kan qabu ta'uu hayyoonni himan. Hayyoonni Oromoo murtii miilanaa ilaalchisuu yaada isaanii marsaalee hawaasaa irratti qoodan murtiin kun fudhatama hin qabu jedhaniiru. Hayyoonni yaada isaanii marsaalee hawaasaa irratti qoodan murteen daangaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi naannawa ishee ilaalchisee murteeffame seera kan hin hordofne gaafii barootaaf uummanni Oromoo gaafataa ture moggatti kan dhiibe akka ta'e himaniiti jiru. Kana malees dhiibbaan fiinxaaleyyii Amaaraa akka duuka jiru dabballoonni immoo keessaa saamichaaf haala kan itti mijeeffatanidha jedhan. Dr. Darajjii Hawaas fuula Facebook isaanii irratti akka barreessanitti lafti Finfinnee durii hanga ammaa sirna TPLF jalatti ammoo dhaadachaadhaan Oromoo dhiibatte jedhan. Hojii Oromoo buqqisuu TPLF itti kenne raawwachiisuuf kan ergamaa ture Podiyoon kaleessa biltsiginnaan har'as qonnaan bulaa Oromoo buqqisanii lafa bareeda sana Oromootti gurgurachuu malee onneen isaanii gaafii Oromoof kan dhukkifatu miti jedhan. Dr. Darajjii Hawaasitti dabaluudhaan waa'een Finfinnee deebii akka argatuuf furmaatni guddaan harka uummataa jiraachuu akeekaniiru. Dhimma Finfinnee ilaalchisee ejjennoo Oromoon kanaan duras ta'e ammas qabu hin jijjiiramne kan jedhan ammoo hayyuu federaalizimii qondaala kaafaa olaanoo kaadhimamaa Dr. Sultaan Qaasimi. Ololli gidduu kana maqaa lafa Finfinnee saamtee deebisiifne jechuun biltsiginnaan facaasaa jiru gaafii fi hamilee Oromoo bacancarsuuf waan adeemaa jirudha malee dhugaa qabatamaan lafarra jiru adda jedhu obbo Sultaan. Itti dabaluunis Oromoon dhimmicha sirriitti qalbifachuu akka qabus hubachiisaniiru. Hayyuu Oromoo fi qondaalli kaafaa biraan obbo Girmaa Guutamaas karaa marsaa hawaasummaa isaanii gubbatti yoo ibsan dhimma Finfinnee ilaalchisee Podiyoon marsaa lammaffaaf fedhii Oromootti dugda gatuun diinummaa agarsiisteetti jirti jedhani. Finfinnee fi Oromiyaa gidduu daangaan sararamuu jiraachuu hin qabu kan jedhan obbo Girmaan Finfinneen kan Oromiyaa ta'uu ishee amanuun daangaa bulchiinsaa qabatamaa ta'e kan daldala lafaaf hin oolle sararuun garuu barbaachisaa ture jedhu. Dr. Milkeessaa Miidhagaas dhimma kana ilaalchisuun yaada qoodanii murtee kaleessa dabarfame kanaan qoosaa bilxee jechuun ibsani. Qoosaan kunis Oromoo akka sabaatti aarsaa kafalchiisuu mala kan jedhan Dr. Milkeessaan gaafii Oromoo bacancarsuun amaluma Podiyoo durii fi biltsiginnaa har'aati jedhaniiru. Daangichi waliigaltee bara 1984 duraanitti deebi'uu utuu qabu qabiyyee lafaa godina addaa muranii Finfinneef kennuun kaayyoon murtichaa duuba jiru gatii lafa gurguramuu qaalessuun madda qabeenyaa taasifachuu qofa jedhan. Dhimmi Finfinnee waliin wal qabatu murtiif dhihaachuun dura Oromoon marti akkasumas paartileen siyaasaa Oromoos irratti bulchinaan mari'achuun murteessaa akka ta'e himaniiti jiru. Xiinxalaa fi hayyuun siyaasaa Oromoo Yaayyaa Bashiir gama isaatiin dhimma Finfinnee irratti irra dibaa fi fakkeessaan hin barbaachisu jedha. Biltsiginnaan onnee ittiin dantaa Oromoo bakkatti deebistuu hin qabdu kan jedhan Yaayyaan isaan keessaa namoonni jajjaboon dhugumatti quuqamaan yoo jiraatanis sodaa isaanii warra kaabaa waan sodaataniif Oromootti of hin qaban jedha. Dhimma sararamuu daangaa Finfinnee fi godina addaa naannawaa Finfinnee kun hayyoota Oromoo hedduu biratti fudhatama kan hin qabne yoo ta'u mufannaa qofa uumee darbuu osoo hin taane uummatni akka gaafatuufis akeekanii jiru. Mootummaan biltsiginnaa dhiibbaa humnoota fiinxaaleyyii Amaaraatiin murtii dogoggoraa daangaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi kan godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee haala hin malleen murteessuu keessa beektonni himan.
qondaalonni olaanoon mootummaa naannoo Oromiyaa lama maqaan isaanii akka hin dhahamne barbaadan yaada kennaniin finxaaleeyyiin Amaaraa mootummaa keessa jiranii fi ala jiran gurmaa'uun Finfinnee harka Oromiyaatii baasuuf hojii qindaa'aa hojjetaa jiru jedhan. Dhiibbaa qaamolee kanaan daangaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee seeraan ala akka murtaa'u goosisuuf eeranii kaayoon jaraa kanaan kan dhaabbatu akka hin taane dubbataniiru. Kaayoon isaanii magaalaa Finfinnee naannoo taasisuu akka ta'e qondaalonni kunneen eeranii kanaafis tarkaanfii jalqabaa kan ta'e daangaa magaalaa Finfinnee lafa seeraan alaa irratti babal'atee waliinii fi lafa dabalataa muruufiin daangessiisuu raawwachiistanii jiru jedhan. Adeemsa finxaaleeyyii Amaaraa itti aanu Finfinnee naannoo gochuudha. Kanaafis hojiitti akka jiran ibsaniiru. Uummanni Oromoo yakka irratti raawwatamu kanaaf akka hin dammaqne burjaajessuuf dursanii rogeeyyiin biltsiginnaa Oromiyaa akka waan hojiin gaariin Oromoof hojjetameetti afarsaa turaniiru jedhu. Rogeeyyiin finxaaleeyyii Amaaraas ergama fudhatanii akka waan lafti Finfinnee godina addaatti daangeffameetti afarsaa kan turanii fi ergama wal fakkaataa waan qabaniif akka ta'e qondaalonni ol'aanoon kan dubbatan. Kana malees duulli babal'ifannaa bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa gama daangaa aanaa boosetii fi fantaallee gaggeessu ammas fala hin arganne jedhu jiraattonni. Haleellaa dilbata darbe gareen shororkeessaa faannoo naannichatti raawwateen lakkoofsi namoota ajjeefamanii 8 ga'anii jiru. Lafti daangaa aanaalee lamaanii hedduun bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraan dhuunfatamaa jiraachuu jiraattonni himanii jiru. Lafti daangaa aanaalee lamaanii hedduun bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraan dhuunfatamaa jiraachuu jiraattonni himanii jiru. Dilbata darbe haleellaa garee shororkeessaa faannootiin lubbuun namoota 7 darbuu yoo mirkanaa'u, reeffi dargaggoo Roobaa Dooyyoo jedhamu ammoo guyyaa 2 ala bulee argamuun namoonni wareegaman 8 guutuu jiraattonni himanii jiru. Dargaggoo Roobaa Dooyyoo dhalataa aanaa Booset ganda Buttaa Wagaree yoo ta'u, ganda hadheechaa naannaya gaara Nyafuroo jedhamutti ajjeefame allayyatti gatamuun reefficha dhokatee ture jedhu jiraattonni. Aanaa Booset ganda hadheechaa naannofni karaan baaburaa guddaan Itiyoo Jibuutii wal qunnamsiisu akkasumas daandiin guddichi Finfinnee dirra dhawaa geessu humnoota bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa irraa bobbaafamanii dhuunfatamee jiraachuu jiraattonni ibsanii jiru. Warra daangaa gama aanaa Boosetii fi Fantaallee raawwatamaa jiru kun bulchiinsa naannoo Amaaraan irratti yaadame kan raawwatamaa jirudha jedhu jiraattonni. Mootummaan naannoo Oromiyaa hatattamaan hin dhaabsisu taanaan daandii baaburaa dabalatee daandiin guddichi Finfinnee dirra dhawaa geessu iddoowwan furtuun hidhattoota naannoo Amaaraa irraa bobbaafamaniin to'atamuuf fageenya kiiloomeetira 2 hin caalletu hafa jedhan. Jiraattonni aanaa Booset irraa yaada kennaniin amma waldhabdeen sababa babal'ifannaa lafaatiin wal qabatu durumaan raayyuu jiraachuu ibsuun ammas sababuma lola kanaatiin lafti osoo hin qotamin akkanumatti bahee jiraachuu himu. Akkasumas gareen shororkeessaa faannoo fi finxaaleeyyii Amaaraa deeggarsa mootummaa naannoo Amaaraan socho'an bakkoota adda addaatti jiraattota buqqisuun ofii isaanii qotachaa jiraachuu ibsanii jiru. Jiraattonni aanaalee Boosetii fi Fantaallee lafti aanaalee lamaanii cicciramee dhumeera kan jedhan yoo ta'u, kun karoora biltsiginnaan hoggansa olaanarraa jalqabuun bulchiinsa naannoo Amaaraa wajjin ta'uun aanaalee lamaan naannoo Amaaraa jala galchuuf baroota dheeroof shira xaxaa turanidha jedhan. Karoorri biltsiginnaa fi mootummaan naannoo Amaaraa kan dura lafa horsiise bultoota Oromoo Karrayyuu fi qonnaan bultoota Oromoo Tuulamaa cicciranii fixuudha kan jedhan jiraattonni ergasii aanaalee lamaan bulchiinsa naannoo Amaaraa aanaa Minjaar Shonkooraa jala galchuudhaan jedhani. Aanaa Fantaalleerraa lafti bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa dhuunfate Arroollee Bal'aa Qorkee Doddotti Guddoo Hororessa Bal'aa Harooressa Qallaa Qonyee Funyaan Booraa Funyaa Wangaayyoo Malkaa Jiloo Ulaagaa Xinnijjii Haroo Arbaa Miccii Haroo Didaa Wanjii irraan buutee fi kanneen biroo ta'uu ragaaleen ni mul'isu. Aanaa Booset irraa immoo lafoonni akka Dugdaa Daalachaa, Fassoo, Gabaaraadaa, Calalaqaa, Qilee Arbaa faan bulchiinsa naannoo Amaaraan dhuunfatamanii jiraachuutu ifoomee jira. Aanaa Booset ganda Barcata keessaa araddaawwan akka Siquu, Koysoo, Mandaa Gardaa, Qal'aa, Hindooddee, Arba Adii, Seera'ee, Borcichaa, Maqdallaa fi Qaawwa Bubbisaa yookaanuu Qarsaa Abbaa Bunee faan lafoota bulchiinsaa mootummaa naannoo Amaaraan dhuunfataman ta'uu jiraattonni yaada kennanii jiru.
Bulchaa aanaa Boosat Muhammad Abdoo yaada addis standaardiif kennaniin haleellaa tibbana kanaan lubbuun namoota 7 akka darban himama. Kanaan duras wal dhabdeewwan dhimma daangaa aanaa Boosatii fi aanaa Minjaar shonkooraan wal qabatan uumamaa turaniiru. Sababa kanaanis hanga koree waloo hundaa'ee dhimmicha furamutti bakkeewwan gaafii abbummaa irratti ka'aa jiran yeroof akka hin qotamne walii gallee turre. Haa ta'u malee namoonni tokko aanaa Minjaar shonkooraa irraa daangaa ce'ee lafa akka hin qotamne ajajamee irratti qotuu jalqabe. Qonnaan bultoonni karaa Boosatii jiran ammoo maaliif qotta jedhanii yeroo isaan mormuu eegalan hidhattoonni dursee galcheen dhukaasa banuun lubbuu namootaa galaafatani. Haleellaan sun agayya 14 naannoo sa'aatii 11 walakkaa irratti akka tasaa akka eegale kan ibsan obbo Muhammad yeroo haleellaan raawwatamu humni nageenya mootummaa hojii idilee biroorra waan tureef bakkichaa dafee qaqqabuu akka hin dandeenye ibsanii jiru. Haleellaa raawwatameenis lubbuun namoota 7 akka darbee fi namoonni tokko akka miidhaman himu. Daandiin guddicha Adaamaa fi Dirree Dhawaa wal qunnamsiisu duraan lafa daangarra kiiloomeetira hedduu fagoo ta'uu kan himan jiraattonni hidhattoonni naannoo Amaaraa irraa dhufan fageenya dheeraa qaxxaamuranii lafa Oromiyaa keessa seensisuudhaan qaamonni mootummaa maaliif akka hin dubbanne komatu. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtootaa qophiin har'aaf qopheeffadhe kana fakkaata. Hanga qophii birootiin walitti deebinutti turtii gaarii.